قلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqaba. Qophii irraa keessatti Itoophiyaan hidha haaromsaa waggaa lammaffaa bishaan guutuu milkaa'inaan xumur jetti. Bishaan kun hidhara darbee gad dhangala'oo eegaleera. Hojiin guddaa itti aanu tarbaayinii lamaan dhaabnee baatii 3 keessa hojii annisaa mandeessutti seenna. Naannoon Soomalii humna addaa Tigraay tirguuf maal sababeessa? Biyya tiksuuf lammiin hunduu biyyattii adda bilisa baasaa uummata Tigraay shororkeessaa ta'e irraa eeguudhaaf akkasumas dhaabni shororkeessaa ta'e kun sirna amma jiru jigsuudhaaf kan ka'e waan ta'eef humna addaa erguudhaaf murteessineerra. Sirboonni afaan Oromoo beekamtii guddaa argachaa jiru. Jijjiirama maaltu fidee maaltu hafee sagantaa keessa dhageettu oduu dabalataaf nu waliin turaa an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduun ta'een amma jalqabde. Itoophiyaan hidha Abbayyaa ijaaraa jirtu marsa lammaffaaf bishaan guutee xumuruu beeksifte. Itoophiyaan bishaan guutuu kan beeksifte biyyoonni laga Abbayyaa gadii keessumaa Masriif Suudaan waliigalteen osoo raawwatanii bishaan guutamuu hin qaban jechuun iyyataa jiran. Ministeerri muummee Abiy Ahmad akkasumas ajajaan olaanaan raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal HARRAJuly hidhichi bishaan guutamuu hordofee erga baggammadan dabarsan. Ministeerri bishaan albuudaa fi jallisii Itoophiyaa Dr. Injiinar Silaashii Baqqalaa addaatti miidiyaalee biyyaalessaaf akka dubbatanitti baatiiwwan muraasa keessa anniisa maddisiisuun danda'amaa jedhu. በሰኔ ውስጥ የዘነበው እንደገና ሐምሌ ውስጥ አሁን ያገኘነው በጣም ትልቅ ዝናብ roobni waxabajjii keessa roobee akkasumas roobni guddaa adoolessa keessa roobee kuufamni bishaanichaa haalaan akka ol guddatu taasiseera. Sababa kanaaf bishaan kun hidhara darbee gad dhangala'oo eegaleera. Hojiin guddaa itti aanu tarbaayinii lamaan dhaabnee baatii 3 keessa hojii annisaa mandeessutti seenna. የዚህን ኃይል ማመንጨት ስራ ወደ ተግባር ማስገባት ነው ማለት ነው. Itoophiyaan hidha kan kaguutte yeroo biyyoonni akka Masriif Suudaan osoo waliigalteen hin raawwatiniin bishaan guutamuu hin qaban jechuun dhimmicha maree nageenya UN geessan. Itoophiyaan waggaa dabree marsaa jalqabaafis yeroo bishaan guutuu biyyoonni kun mormanii turan. Dr. Injiinar Silaashiin yaaddoo biyyoonni kun kaasaniif deebii kan jedhu kennan. ምንም ውሃ ሳይቋረጥ ሁለቱ ቦተም አውትሌቶች የሚያስተላልፉት በግልጽ እንደሚታየው bishaan osoo addancitiin darbaa jira. Sakandii tokko keessa bishaan meetir kuubii 900 ni dabarsa. Kana guyyaa tokkotti hamma ni dabarsu gaafa tilmaamnu bishaan olaanaa ta'uu agarsiisa. Osoo akkanumaan darbeeyyuu waggaatti hanga bishaan meetir kuubii biiliyoona 37 dabarsa jechuudha. Sababa kanaaf bishaan akka hin dabarre taasifamee jiru. Lammaffaa nuti bishaan kan guunnu bona osoo hin taane waqtii gannaadha. Osoo bishaan kun akkuma jiruun darbee jiraate Sudaan balaa lolaa ishee qunnamuu danda'a ture. Haa ta'u malee ammaan achis balaa lolaa dhaqqabuu danda'a. Sababa kanaaf jarri Sudaan kan isaan of eeggatuu qaban balaa lolaarraa malee hanqinni bishaanii nu qunnama jedhanii yaadda'uu hin qaban. Kana uummanni sirriitti akka hubatu barbaanna. Uummata Itoophiyaaf bu'aa olaanaa kan jennu annisaa maddisiisuu fi elektirikii dhiyeessuudha. Isas yeroo gabaabaa keessatti misiraachoo kan fidnee dhufnu ta'uu ibsuun barbaada. Bishaan annisaa maddisiisuuf nu gargaaru sirriitti kufanneerra. ይህንን ለማድረግ የሚያስችለን በቂ የውሃ መጠን በትክክል ይዘናል. Waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru garnaanoo biraa ce'uu isaa mallattooleen agarsiisaa jira. Torbaan dabree finciltoonni Tigraay naannoo Afaar keessaa namoota nagaa irratti haleellaa raawwachuu fi deeggarsa namoomaa dhanqan jechuun naannoo Afaarii fi mootummaan federaalaa hima. Dubbi himaan TPLF garuu lammiilee nagaa osoo hin taane humnoota Oromiyaa irraa bobbaafaman irratti haleellaa banuu himan. Ibsa baasen dhaabbati mootummoota gamtoomanii UN konkolaattota isaa deeggarsa namoomaa gara Tigraay geessuuf sanbaata haleelluu ibsa. Haleellaa kan eenyutu raawwatee qaamni himam hin jiru garuu ammaatti UN Afaar irraa sochii gara Tigraay dhaabuu hima. Kun deeggarsa namoomaa fi rakkoo bal'aa uumuu mala. Ammayyuu itaana wantoota haaraa jiran walitti qabe. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii guyyaa har'aa jechuunis wiixata akka beeksisetti konkolaattota 10 deeggarsa namoomaa sagantaa nyaata addunyaa geessaa turan irrattidha. Gaafa dilbata magaalaa guddoo naannoo Afaar Samaraarraa kiiloomeetira 115 fagaattee argamtutti haleellaan kan irratti dhaqqabe. Dhaabbatichi ibsa baaseen abbaan haleellaa kana duuba jiru eenyu akka ta'e baruuf qondaaltota waliin akka hojjetaa jiru ibse. Sababa kanaaf hanga nageenyi mirkanaa'utti deeggarsi Samaraarraa ka'e qajeelu akka dhaabbatu murteessuusaa ibseera.
Ibsi dhaabbata UN kun xumura torban darbe naannoo Afaaritti haleellaa raawwatu isaa erga dhaga'amee booda kan bahedha. Ammatti haleellaa gama Afaarii raawwateen barii dhaqqabees ta'e miidhaagee ifatti ibsuun ni rakkisa. Dheengadda gaafa sanbataa mootummaa naannoo Afaar gama kominikeeshinii ibsa baaseen naannichatti godina Fantiirasuu aanaa yaalotti finciltoonni Tigraay lola banuu hime. Mootummaan federaalaas guyyaa kaleessaa gama isaatiin haleellaa humnoonni Tigraay raawwatan jedheen dhiyeessiin deeggarsa namoomaa danqamuu hime. Qondaalli TPLF obbo Geetaachoo Radaa AFP'tti akka himanitti immoo lammiilee nagaan tuqne humna addaa poolisii Oromiyaa gama naannoo Afaar qubatee irratti haleellaa daangee irratti raawwatu kan himan. Tarkaanficha kan fudhanne humnoonni kunniin Oromiyaatti akka deebi'an gochuu fi kanaanis milkoofne irraa jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti gama raayyaa ittisa biyyaas ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa wanti dubbatamee jiru. Naannoon Afaar gama bahaan naannoo Tigraay daangeessa. Sababa kibba Tigraayin lolli waan tureef deeggarsi namoomaa gama Afaariin Tigraay seena ture. Lolli gama Afaariin dhalate jechuun immoo lolicha gama daangaa Tigraay fi Amaaraarraa Afaarittis akka bal'isu taasisa. Deeggarsi namoomaas ni danqama. Naannoleen raayyaa ittisa biyyaa tumsuuf humna addaa erguu itti fufaniiru. Oromiyaa, Kibbaa fi Sidaamaan alatti kaanis ergaa jiru. Dabalataan Somaalee, Hararii, Gambeellaa fi bulchiinsi magaalaa Diree Dhawaas erguun isaanii gabaafameera. Ergamni humna naannolee kana raayyaa ittisa biyyaa tumsuu akka ta'e qondaaltonni himaniiru. Haa ta'u malee qeeqxonni hirmaannaa humnoota kanaa irratti yaaddoo ibsan jiru. Torban 3 dura labsii dhukaasa dhaabuu gamtookee kan labse raayyaan ittisa biyyaa yeroo ajajni kennametti tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatu ibseera. Gama kaaniin poolisiin Finfinnee namoota dhaaba TPLF paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessummaan galmeesse kallattiin deeggaran jedhe 300 ol to'achuusaa fi qorataa akka jiru beekseera. Guyyoota muraasa darban dhaabbileen mirga namoomaaf falman Amnesty International dabalatee dhalattoonni Tigraay Finfinnee fi kaanitti hiraarfamaa jiru jechuun himanii turan. Poolisiin sabummaan kan hin qabnu saba tokko qofaarraas hin to'anne jechuun deebii kenneera. Dhaggeeffattootni ammoo gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii gaazexeessitoonni torban 3 dura to'annoo poolisii jala jiran 14 himannaa qaambilis baasuu mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaatti dhiyeessan. Himannaa akkanaa yeroo namni tokko to'atame yeroo seeratti hin dhiyaanne akka gadhiifamu taasisu. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa ICRC'n loltoota Itoophiyaa humnoota Tigraayin booji'amanii hidhaa jiran daawwachuu eegaluu isaa beeksise. Haa ta'u malee dhaabbatichi haala jiranii fi lakkoofsi isaanii ifaatti hin dubbanne. Mootummaan Ameerikaa tallaalii kooronaavaayirasii Joonson & Joonson walakkaa miliyoona dhiyaatu Itoophiyaaf arjoome. Tallaaliin kun akka goskaanii aduun taane si'a yookiin marroo tokkoof kennama. Ingiliziin biiduraa addunyaa keessaa dhorkawwan kooronaavaayirasii ittisuuf kaa'ame baasee yeroo namoonni hedduun dhukkubichaan qabamaa jiru. Maaskii uffachuun, walirra fagaachuun, mana hojjechuun faan amma biyyattiitti waan durii. Har'aa guyyaa bilisummaa jechuun namoonni hedduun gammachuu qaban ibsachaa jiru. Kaan ammoo ejjannoon kun balaa guddaa geessisuu danda'a jedhan. Gaazexeessaan beekamaan Masrii Abdinaasir Salaaman pireezidantii biyyattii Abdulfattaa Alsiisiin aangoo gadhiisuu qaba jechuu fi himata shororkeessummaan qabamuu miidiyaaleen biyya gabaasan. Abdinaasir Alsiisiin waldhibdee hidha haaromsa Itoophiyaa irra ka'een faluudhaaf jechuun fuul feesbuuk isaa irraa barreessee ture. Masriin hidha kan mormu malee bisaan guutuu dhaabsisuu fi yookiin haali isaan miidhuu hin dandeenye irratti Itoophiyaan walii galuu hin dandeenye. Afrikaa kibbaatti haleellaa qabiinsa pireezidantii duraanii Jaakob Zuma hordofee namoonni hedduun lubbuu dhabuu himan. Mootummaan ibsa baaseen bulchiinsa Kwaazulu Nataal keessatti namoonni 3 ajjeefamuun lakkoofsa namoota du'anii 215 fiduutti hima. Namoonni haleellaa kan kaasuun shakkaman qabamuu himan. Naayijeeriyaatti shiftaan haleellaa tasaatiin poolisoota 13 ajjeesuu mootummaan ibsa. Poolisii 7 kan uummata gargaaruuf deemanillee madaa'uu himan. Shiftoonni kun ammallee xiyyaara waraanaa kan namoota butaman barbaadu jiru kuufisuu raayyaan ittisaa himee ture. Naayijeeriyaa keessatti namoonni hedduun ijoollee barattoota butamuu dabaluu himan. Naannoon Soomalee humna addaa gara Tigraay erguu isaanii pireezidantiin itti aanaa naannichaa Mustapha Mohaammed BBC'tti hime. BBC Afaan Soomalee waliin tursii kasaasisanii fi TPLF qeequun kan beekaman Mustaphaan TPLF mootummaa jiddugalaa dhabamsiisuu fi karoorfatee socho'aa jira jedha. Akkaataa humnoota addaa erguuf murteessan deebii kan kenna. Humna addaa kan ergine mootummaan federaalaa keessumaa ministeera muummee Abiyyi waamicha taasisaniif deebii kennuufi. Biyya tiksuuf lammiin hunduu biyyattii adda bilisa baasaa uummata Tigraay shororkeessaa ta'e irraa eeguudhaaf akkasumas dhaabni shororkeessaa ta'e kun
sirna amma jiru jigsuudhaaf kan ka'e waan ta'eef humna addaa erguudhaaf murteessineerra. Hagiyoona naannoleen akka Oromiyaa, Gambeellaa, Sidaamaa, naannoo Kibbaa, Hararii akkasumas bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa humna geenyaa raayyaa ittisa biyyaa tumsuu erganii jiru. Humnoota addaa gara daangaa Tigraayiif Amaara erguun sirrii miti ka jedhan jiru. Garuu pireezidantiin naannoo Soomalee Mustapha Mohamed lolichi kan naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay osoo hin taane mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti taasifamaa jira jedhu. Qaamoleen kun lamatti qoodamu. Kunneenis tokko dhaaba TPLF dubbi himaa ta'uu kan barbaadan. Kan lammataa immoo qaamolee kanaan gowwoomanii yookiin immoo seenaadhaan qaama Itoophiyaa ta'uu keenya. Qaamoleen barbaadneedhaan. Duraan aartiin Oromoo beekamtii guddaa hin qabdu turte. Yeroo dhiyoo kan garuu akka hin ergamneen fudhatama guddaa argattee namoonni hedduun YouTube irratti ilaaluun beekamtii isaa ol kaasee bakka hedduutti daawwatamaa jira. Fakkeenya albaamiin Hacaaluu Hundeessaa ka torbe lamaan dura eebbifamee gadhiifame akka sadarkaa addunyaatti iTunes irratti tokkoffaa fi lammaffaa ture. Gam YouTube yoo ilaallee sirboonni weellistoon akka Galaana Garoomsaa, Andu'aalem Gosaa, Margituu Warqinaa, Fayyisaa Furrii fi Guutuu Abarraa dhageettii guddaa argatan. Maaltu jijjiiram kan fidee jedhee waayilii keen Hamza Hussein sirboota kunneen dabalatee kanneen biroo YouTube isaanii irratti fe'uun ka beekamu Vision Entertainment kan hundeessee fi kan olaantummaan ka hooganu Birra Gammadaa gaafate. Sirbi afaan Oromoo uummata hawaasa bal'aa miliyoona 50 olii ta'u kanarraa yeroo sirbi afaan Oromoo nama xiqqootu ilaala. Uummata immoo sabaan xiqqoo ta'an miliyoona 2-3 ta'antu sirba afaan Oromoo caalaa ilaalamaa ture. So waan kanarratti immoo yeroo nu sirriitti qorannoo gaggeessinu akkaataa viidiyoon itti hojjetamu achi boodallee YouTube irra akkaataan itti fe'amu production kan akkaataa itti rangodhu abbaan qabu ture aartiin Oromoo jechuudha. Uummanni keenyallee haga viidiyoo babbareedaa arguu jalqabe reaakshiniin inni mul'ise baay'ee namatti tola. Garuu kana caalaa wanti guddaan wantoota kwaalitii fi standardii isaa eeggatan hojjetamuun isaa Oromoo birallee taree saboonni biraa akka laalan godhe. Kana qofa osoo hin taane sirboota kennama baay'inaan reakshinii warri irra godhu yoo laalte warra West Afrikaa fi Itoophiyaa keessa ta'anis saboonni jiran hedduun sirboota kanneen irra reaakti godhaan. So kana godhuuf immoo sababa akka ta'e akkuma akka dhaabbata keenyaatitti viidiyoo uummata Oromoo kana yeroo waraabbamu fakkeenyaaf kaameraa itti waraabamuu qabu akkamii miimooriin itti waraabamuu qabu miimoorii garaagaraati jira reegulaarii jira kamiin irra waraabamuu qaba jedhu qorannoo cimaa erga gaggeessiniin booda istaandardii wayii kenne istaandardii san keessa dhaabannee yeroo hojjechuu eegallu jijjiiramni kun dhufuu danda'e jecha. Kanaan dura sababa ulaagaa guutuu dhabuutiin YouTube'n cufamuun jira hamma cufamuutti amma YouTube'n cufamuutti amma sirbii haqamuutti wanta akkasii akka artistoota Oromoo mudachaa ture quban qaba maal sirratame jechuun ulaagaa akkamii faa akka guutantu ta'e. Gaafii bareedaa gaafatte addunyaa kanarra dhaabbanni hundinuu seera fakkeenyaaf YouTube waliin yoo hojjennu community guideline jira ka YouTube'n nu kaa'e. Amma namoonni ijoolleen keessasiin dura yoo fakkeenyaaf sabooyi yookiin nama dhuunfaa wayii maqaa dhooftee jette hate speech jedhama. Ijoollee keenya baay'ee miidhaa turan. Ati immoo gaafa seera san cabsite seera YouTube gaafa cabsite abbaan fedhellee seera san si deebisuu hin danda'u. So saniif nu community guideline namni martinuu feeling isaa aartiin ibsachuu hin danda'a. Garuu fakkeenyaaf ammaatiin sabooyi maqaa waamtee ajjeesaa oor waan akkasii yoo jette YouTube'n si hayyamu seera YouTube sanniin eegnee deemna. Kana jechuun immoo uummanni keenyallee aartii akkaataa itti ibsatuun qaba. Fakkeenyaaf sirboota akka Hacaaluu Hundeessaa fudhatte sirba amma Andu'aalamii Keekiyyaa fa'aa yoo fudhatte sirboonni kun hate speech miti nama wayii sabooyi namni ajjeesaa jedhaa jiru mirga ofiitiif falmataaranii aartiidhaan yoo akkasitti ibsite protective godhullee dandeessa seera YouTube irratti. Akkaataatti walleewwan ijoollee Oromoo ilaalamaa jiran yookiin view argachaa jiran kun ga'aadha jettaa. Manni Oromoo uummata guddaadha. Aadaan isaallee daayinaamikiidha jechuun naannoo tokko keessa iyyuu istaayilii 5 oltu jira. Aadaan Oromoo si hojjisiisa. Boorana, Wallagga, Gujii diversitiin uummataa fi baay'inni uummataa qabu kun Oromoo bira tareeyyuu saboota biraa biratti hedduu laallamuu danda'a. Garuu ammallee stiil wanti fudhamne waan kan akka nama dhuunfaati hojjanna. Amma reef kana hubannoo nama dhufeeru kun gaariidha. Garuu akka uummata Oromootii yoo laalte uummanni miliyoona 50 view miliyoona tokko iyyuu ati ji'a tokko keessatti yoo argachuu rakkoo ka ta'e waan nama ajaa'ibsiisu miti garuu waan jajjabeeffamu. Amma garuu ji'a tokkotti view miliyoona tokko seenuun waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee nama boonsu ammoo garuu gahaa miti akka uummata Oromoo poteenshaalii uummata keenyaa kana yoo ilaalle. Dhaggeeffattootni sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Guyyaan borii iddi arraffaa dhaggeeffattoota musliimatiin bagna gaangeettan iddi mubaarak isaniin jenna. Sagantaa kan qophees Ammayyoo Itaanaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan Asli Gilgalooti. Borii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.